Gammachuun koo isi arguudha, dhiphinni koo isi dhabuudha. Jaalalti barbiqiltuudha fakkeenyan ni goggogaa bishaan irraa fageenyan kan jaalalaa bishaan cimsuu dariiroo galma guddaa onnetti ijaariif biiroo. Ani maqaan kiyya Maamad Awwal Jaama kan inni itti dhaladhe godina Harargee lixaa kan hin jiraadhu ammoo biyya ormaati. Akkuma nama kamuu hojjedheen of jijjiira jedheen biyyaa bahe. Ergaan biyyaa bahee biyya ormaa dhufe olfaa fi tapha hiriyootaa keessatti intala bareedduu takka wal bareen achumaan jaalala eegale. Jaalalli keenya kunis akka toolagee hin banneef turtii yeroo gabaabaa keessatti haadha manaa fi abbaa manaa wal godhanne. Ergaa haadha manaa fi abbaa manaa wal godhannes jaalalli keenya kun dachaa dabale. Gammachuun koo isii arguu, dhiphinni koo isii dhabuu ta'e. Gaafaan isii arguu gammadee kolfee taphadheen jireenya kana dagadha. Gaafaan isii hin argine akka nyaataa isii beelehen akka bishaanii isii dheebadha. Of biraa dhabuu hin fadhu akka nuura ijaa akka soora qalbiiti. Kuni garuu waa malee miti. Haalaa fi amala kabajaa fi jaalala bara baraan hin jijjiiramne natti agarsiisuun onnee koof sammuu koo na dhuunfatte. Waa'ee isii dubbadheetu hin quufu. Kanaaf haadha mana koo kabajamtuu fi jaalatamtuu ammallee naaf jiraadhu. Baga Rabbiin waggaa irraa waggaa iida soomanaa jala bultiidhaan itti nu gahe. Ani Maamad Awwal haadha mana kiyyaa Faayituu Aliyyeefi. Baga waliin geenye Eid Mubarak. Idni kagammachuu Eid Mubarak. Idni kan jaalala Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Walina walikum. Seenaa jireenyaa dhalayaa jaalalaa asoosamaa fi walaloo warri qabdan gara keessaatiin na dubbisuudhaan galmee addunyaa irratti galmootanii seenaa keessan akka daawwitii keessatti of ilaaluu ni dandeessu. Eessaan si argannaa warri yattaniif gara yuutuuba chaanala Burqaashee Yusuf deemuudhaan sabaskaraayib yeroo gootan liinkiin waasaappii ol isinii baati yookiin ammoo viidiyooleen an hojjedhu jalaa liinkii telegiraamaa gadi dha'uudhaan gara telegiraamaatiinis na argachuu ni dandeessu. Seenaan ofii daawwitiidha.